Waraana Gaazaa keessatti gaggeeffamuu dhaabuudhaaf yaada dhukaasa dhaabuu dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhiyaate deeggarsa olaanaa yoo argatu, Itoophiyaa dabalatee biyyoonni baay'een garuu sagalee hin kennine, biyyoonni muraasni ammoo mormaniiru. Hawwii nagaadhaa uummata Oromootiif qabuun malee qabeenyi kanarraa hafee raawwachiisuu qabaadhee miti kan jedhe mariin amma WBO fi mootummaa Itoophiyaa amma Taanzaaniyaatti itti jiranii yoo milkaa'an kilinika isaa keessatti guyyaa tokkoof wal'aansa tolaa akka kennan BBC'tti himan. Ameerikaa fi Chaayinaa muddama jidduu isaanii qabbaneessuuf jecha odeeffannoo waraanaa jijjiiruu adda citee ture deebisanii eegaluudhaaf waliigaltee irra gahuusaanii pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ibsan. Amma akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya, amma oduu keenya kan bal'innaa tokko tokkoon isin biraan ga'a. Waraana Gaazaa keessatti gaggeeffamuu dhaabuudhaaf yaada dhukaasa dhaabuu dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhiyaate deeggarsa olaanaa yoo argatu, Itoophiyaa dabalatee biyyoonni baay'een garuu sagalee hin kennine, biyyoonni muraasni ammoo mormaniiru. Haleellaa baatii tokko oliif Israa'el Gaazaa keessatti gaggeessaa jirtuun lakkoofsi namoota ajjeefamanii 12,000 ol darbuuf haalli jirus itti cimaa dhufuusaatti hawaasni idil addunyaa adda qoodamaa jira. Haleellaa Hamaas booda biyyoonni hedduun Israa'el deeggaranii ture. Haa ta'u malee haleellaan qilleensa Israa'el Hamaas irratti raawwatuuf Hamaasiin nan balleessa jettee duula lolaa gaggeessaa jirtu irratti qeequmsi ka'aa jira. Kanaanis biyyoonni tokkos ejjennoo waraanichaa irratti qabatanii ture jijjiirrataa jiru. Ammatti dubbii ijoon hawaasa addunyaa dhimma dhukaasa dhaabuuti. Onkololeessa 27 UN yaa'ii isaa waliigalaa gaggeeffateen Israa'elii fi Hamaas jidduutti hatattamaan dhukaasa dhaabuun walitti fufiinsa qabu akka taasifamuuf murtee dabarseera. Yaadni murtoo dirqisiisaa hin taanee fi Yordaanosiin dhiyaate deeggarsa 121 mormii 14 fi biyyoonni 44 ammoo osoo sagalee hin kennin hafan. Ministeerri dhimma alaa Israa'elii Eelii Koohin murtee biyyoota gamtoomaniitiin qaanessaadha jedheen. Ministeerri muummee Netaniyaahuunis waamicha dhukaasa dhaabuu akka hin fudhanne dubbatan. Ammatti dhukaasa dhaabuun Hamaasitti harka kennachuudha jedhan. Kana hordofuunis biyyoonni Israa'eliin qeeqaa jiru. Kaanis walitti dhufeenya dippiloomaasii qaban adda kutan. Dippiloomaatota gara Israa'elitti ergaman waamaa jiru. Yaada dhukaasa dhaabuu kan mormitee Ameerikaan osoo hin hafne waraanni haa dhaabbatu jechuun gaafataa jiru. Biyyoonni lixaa baay'een jalqaba waraanicharraa eegalee Israa'eliin deeggaraa turan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Israa'el waliin akka dhaabbatan, Israa'el lammiilee ishee waan barbaadan dhiyeessuuf akka dandeessu taasifna jechuun ibsan. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken gara Teel Aviivitti imaluudhaan dhukaasa dhaabuun namoomaa akka taasifamuuf miidhaan namoota nagaa Gaazaa gahaa jiru hir'atuuf tarkaanfiin akka fudhatamuuf gaafatan.
waboo fi mootummaa marii itti jiraniin milkoofnaan kiliinikaatti tola wal'aansaa kenna. Dr. Birbiroo Caalaa hawwii nagaa uummata Oromootiif qabuun malee qabeenya kana na raawwachiisuu qabaadhee miti kan jedhe Dr. Birbiroo Caalaa waraana bilisummaa Oromoof mootummaan Itoophiyaa marii amma Taanzaaniyaatti itti jiranii yoo milkaa'an kiliinika isaa keessatti guyyaa tokkoof wal'aansa tolaan akka kennan BBC'tti himan. Dr. Birbiroo Caalaa hospitaala Diimaa magaalaa Sabbataatti haakima waliigalaa yoo ta'an achuma Sabbatatti kiliinika giddugaleessaa Wiirtuu jedhamus qabu. Sababii dhiibbaan waraanaa fi walitti bu'iinsa damee fayyaaf nageenya hawaasaa irratti qabu haalaan hubataniif yeroo mariin waraanaa bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti jalqabu dhagahanitti gammachuu olaanaan itti dhagahamuu dubbatan. Gammachuu isaanii waan ittiin ibsatan yaadanis murtee guyyaa tokko kiliinika keenyatti maamila hundaaf tolaan wal'aansa haa kenninu jedhurra geenye jedhan. Turtii BBC waliin taasisan kunoo haala kanaan ibsee ture. Ameerikaa fi Chaayinaan muddama jidduu isaanii qabbaneessuuf jecha odeeffannoo waraanaa waa jijjiiruu adda citee ture deebisanii eegaluudhaaf waliigaltee irra gahuu isaanii pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ibsan. Pirezidaantiin Joo Baayiden gita isaanii Chaayinaa Jiiping waliin roobii kaleessaa Kaalifoorniyaatti wal arganii marii taasisaniiru. Marii kana boodas Baayiden walitti dhufeenya ifaaf kallattii ta'etti deebineerra jechuun dubbatan. Dureewwan biyyoota lamaanii kallattiin wal arganii erga mari'atanii waggaa tokkoon ol ta'eera. Baayiden dabalatee dureewwan lamaan kunneenis sarara ittiin kallattiin wal arganis qabaachuuf waliigaluu isaanii ibsan. Dureewwan lamaan erga haasaa taasisaniin booda pirezidaantii Baayiden ibsa kennaniin odeeffannoo wal jijjiiruu dhabuun rakkoo uumuu danda'a ture jedhan. Amma garuu pirezidaantonni lamaan bilbila waliif bilbiluun kallattiif saffisaan waliin mari'achuu danda'u jedhan itti dabaluun. Yeroo sanatti afyaa'ii mana maree Ameerikaa kan turan Naansii Peeloosi yeroo odola ofiin of bulchitu Taayiwaan daawwachuuf turettitti Chaayinaan waljijjiirraa odeeffannoo waraanaa Ameerikaa waliin qabdu kan adda kute. Baayiden dhimmoonni irratti walii hin galamne hedduun ammallee jiraatanilleen pirezidaantiin Shiin garuu nama kallattii yookiin qajeelaa turan jedhan. Baayiden marii isaaniitiin dhimmoonni irra caalaan bu'aa qabeessaa fi kan ijaaraa turan erga jedhaniin booda pirezidaantii Shii ammoo akka abbaa hirree ta'etti akka ilaalan ibsan. Joo Baayiden gaafii gaazexeessitoota irraa dhiyaateef deebii wayita kennanitti biyya nurraa adda ta'e hoogganuu isaaniitti akka abbaa irreetti akka isaan laakka'an dubbatan. Pirezidaantichi deebii akkasii yoo kennan kun kan jalqabaasaa miti. Baatii waxabajjii darbe yaada wal fakkaatu waa'ee Shii irratti kennuun aanga'oota Chaayinaa
dheekkamsiisee ture. Haasaan isaas kan bu'aa hin qabnee fi kan itti gaafatamummaa hanqatudha jechuun qeeqanii ture. Biyyoonni lamaan odeeffannoo waraanaa wal jijjiiruuf waliigaluun alattis yeroo dhiyoo asitti dhimmoota muddamaa ta'an kan biraa irratti waliigalteerra gahaniiru. Dhimmoota kanneen keessaa tokko walitti bu'iinsa Israa'el Hamaasiidha. Qondaalli olaanaan Ameerikaa tokko Baayiden dhiibbaa pirezidaantiin Chaayinaa qabanitti fayyadamuun Iraan gochaa walitti bu'iinsaa kakaasurraa akka of qusattu akka akeekkachiisan gaafachuuf akka fayyadaman gaazexeessitootatti himan. Dureewwan lamaan kunneen guddina hubannoo namtolchee intelejeensii waliin xiinxaluuf waliigalaniiru. Gama biraatiin qondaalli Ameerikaa tokko akka ibsanitti dureewwan kunneen dhimma Taayiwaanii irrattis bal'inaan mari'ataniiru. Haaluma kanaanis yaada ishii Taayiwaaniin walqabatee kaasan dhimma balaa guddaa walitti dhufeenya Ameerikaa fi Chaayinaa murteessu jechuun ibsan. Mariin Baayidenii fi Shiin booda Chaayinaan waljijjiirraa odeeffannoo biyyoota gidduutti taasifamaa ture kan walqixxummaa fi kabaja bu'uuraa taasifachuun raawwatame ta'uu ibsite. Seensa marii duraawwan lamaan irratti wayicha haasaa baniinsaa taasisanitti Shii dacheen biyyoota lamaaniif gahaadha, milkaa'inni tokko isa biraatiif carraadha, walitti dhufeenyi badaan bu'aansaa biyyoota lamaaniif jedhan. Kanaanis dureewwan biyyoota jajjaboo lamaanii bu'aa bu'uura qabu hanga eegame akka hin fidne ibsame. Aanga'aan Ameerikaa tokko kana ilaalchisuun wayicha dubbatanitti kaayyoo sirriin dorgomtummaa isaanii eegsisuu yaaddoowwan gara walitti bu'iinsaatti geessan irraa ittisuuf sarara walitti dhufeenya isaanii banaa taasisuudha jechuun dubbatan. Oduun keenya kanarraa qabanne kanuma. Waan nu faana turtaniif galatooma. Sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Subscribe to my channel.